Ijoollee akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Egaa torbee kana immoo waan bareedaa waan miidhagaa isinii qabadheen jira. Maqaan kiyya Gammachuu Taaffasaan jedhama. Ogummaan kiyya qondaala fayyaati. Dhimma dhibee alaarjikiitiin wal qabatee isinii wajjiniin wantoota muraasa irratti waliin barachuudhaaf, isin barsiisuudhaaf, isin hubachiisuudhaaf gara keessan dhufe. Kanaaf egaa maarree alaarjikii jechuun maal akka ta'e, mallattoon inni mul'isu maal akka ta'e, akkamitti immoo dhibee alaarjikii kana yaaluu dandeenya, naannoo keenyatti akkamittiin irraa of ittisuu dandeenya, yoo dhibeen kun cumee nutti dhufe immoo maal gochuu nurra jiraata kan jedhu isin waliin tura. Ijoollee ana wajjin jirtuumi? Hayyee baga na waliin taatan. Alaarjikiin dhibeewwan funyaan irraa keessumaa daa'imman irratti mul'achuu danda'a jedhamee yaadamu. Keessumaa mallattoon hooksisuu, kanneen akka dhangala'aa funyaan keessaa gadi ba'uu, akkasumas naannoon funyaanii ijaa kun diimachuu mallattoolee kanaati jechuudha. Kan biraan illee haxxiffoon akka malee illee yoo baay'ate kun mallattoo alaarjikii jedhama. Akkuma alaarjikii funyaanii isinii kaase, alaarjikiiwwan kun baakteeriyaawwan adda addaa gaafa itti dabalaman ujummoowwan gara somba keenyaatti gadi buusan illee qabachuu ni danda'u jechuudha. Inni kun deemee dhibee biraadhaaf illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Keessumaa dhibee sombaatti darbuu danda'a, dhibeewwan biroo illee nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf alaarjikiiwwan yeroodhaan yoo yaalamuu dandeenye gara qaama biraatti illee darbuu dhiisuu ni danda'u jechuudha. Isarraa kan hafe tubboo yookaan ujummoo sombaa keenya keessatti illee darbanii argamuu ni danda'u jechuudha. Kunniinis baakteeriyaa adda addaa yoo qabaatan sagaleen yookaan immoo korrisuu waan fakkaatu nurratti illee mul'achuu danda'a. Duratti akka isiniin jedhe qufaan mallattoo qufaatiin wal qabatee illee mudachuu danda'a. Kun hamma alaarjikiin nutti jabaataa deemuun dhibeen kun illee jabaataa deemaa jechuudha. Kanaaf dhibeewwan akkasiirraa of eeguun dursanii ittisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Mallattoon dhibee alaarjikii kun maalirraan dhufa jennee gaafa yaannu keessumaa ililliin yookaan abaaboon yeroo birraa gaafa baatu achirraa akka bifa awwaaraan yookaan immoo bubbee fakkaatuun yookaan immoo bifa awwaaraatiin abaaboowwan sanarra dhufuu ni danda'a. Kan biraan alaarjikii nuti jennu alaarjikiin nyaataa ni jira. Kan biraan alaarjikiin jiraachuu danda'u qorichaan wal qabatee alaarjikiin dhufuu danda'a. Kanaaf gosoonni alaarjikii kun akkaatuma isiniin jedhe kanaan yaaliin isaanii ni geggeeffama. Kanaaf egaa alaarjikiin wantoota kanarraa dhufuu ni danda'a. Awwaara akka malee baay'aturraa yookaan baakteeriyaa adda addaatiin faalameerraa, biqilootarraa, nyaatarraa akkasumas immoo qorichoota adda addaarraa alaarjikiin kun dhufuu danda'a. Egaa dabalataan illee alaarjikiin kun kan inni dhufuu danda'u akkuma amma biqiloota adda addaarraa bakkeewwan kuufama yookaan immoo qulqullina naannoo keenyaa hin eeggannerraa, fooliin akka malee bakka itti baay'aturraa alaarjikiin kun illee uumamuu danda'a. Faalama naannoorraa kan jennuu jechuudha. Kanaaf egaa qulqullina dhuunfaa eeggachuun, qulqullina naannoo eeggachuun dhibee alaarjikii kanarraa illee akka nu baraaru hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa alaarjikiin kun naannoo keenya qulqulluu ta'uu dhabuun, fooliiwwan adda addaa naannoo keenyatti argamuun, akkasumas immoo yeroo daa'imummaa waan nummallee daa'imaaf waan hin taane fakkeenyaaf kanneen akka shittoo, wantoota foolii badaa qabaachuu danda'an kanarraa daa'imman of qusachuutu isinirraa eegama. Sababiin isaa kun kan fiduu danda'u alaarjikii funyaanii fiduu nutti danda'a waan ta'eef isa kanarraa of qusachuutu isinirraa eegama. Dhibee alaarjikii kana yoo yeroodhaan yaalamuudhaa baanne gara dhibeewwan birootti illee sadarkaa ce'uutti deemuu danda'a. Kanneen akka funyaan duuchuu, qilleensa sirnaan baafachuu dhabuu, kanneen kana miidhaa adda addaa nurraan gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf alaarjikiiwwan amma isiniin jedhe naannoowwan abaaboon kun itti baay'atu yeroo waqtii abaaboon yookaan immoo ililliin bobbaatu yookaan immoo baatu kana keessatti abaaboon kun gaafa naannoo keenya argamu biqiloonni adda addaa achirraa wantoota ka'aniin yookaan awwaarota yookaan immoo bifa awwaara fakkaatuun kan ka'u sun funyaan keenya keessaan qaamni keenya qaawwa hedduu waan qabuuf nutti seenuu danda'a. Yeroo san qaamni keenya waan san ofirraa ittisuudhaaf qaamni keenya wantoota ittiin dhibee ofirraa ittisuu dandeenyu wattaaddaroota yookaan immoo loltoota hedduu qabaa jechuudha. Kanaaf loltoonni sun wantoota kana ofirraa ittisuudhaaf
gaafa isaan rifatan alaarjikiin kun uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoon alaarjikii kun gosa adda addaatiin akka dhufu ilaallee jirra. Akkasumas mallattoon isaa maal akka ta'e ilaallee jirra. Egaa mallattoon kun yoo isin irratti argame maal gochuun nurra jiraata kan jedhullee isin barsiisa. Yaaliin isaa maal ta'uu danda'a kan jedhu isinitti himaa jechuudha. Akkuma gosa isaaniitiin yaaliin isaanii garagaraa jechuudha. Alaarjikiiwwan sababa dhukkee adda addaatiin dhufan mana yaalaatti deemnee yaalii kana sirnaan geggeessuun baay'ee murteessaadha. Kan nyaataatis kan qorichaatis akkaataa gosa isaaniitiin ogeessa fayyaa biratti deemnee yaalii qorichaan yaalamuu danda'u. Akkasumas immoo ofii keenya immoo mana keessatti of eeggannoo gochuu qabnuun yaalii kana geggeessine fayyummaa keenya eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Keessumaa wantoota biqilootaan wal qabatu, faalama naannootiin wal qabatu, fuula keenya sirriitti dhiqachuun, bakkoota faalama akkasii qaban irraa sirnaan fagaachuun, wantoota funyaan keenyatti finnee fuunfannu foolii akka malee qaban irraa of eeggachuun yaalii isa jalqabaa abbaan ofii gochuu qabu, daa'immanis ofii gochuu qabdan, warri keessanirree sirriitti kana hojiirra oolchuu qabanii jechuudha. Kanaaf isarra kan darbe yaaliiwwan qorichaa gara ogeessa fayyaa dhaqanii gosa alaarjikii sanaatiin yaalamanii fayyuun ni danda'ama. Kanaaf egaa daa'imman dhibee alaarjikii kanarraa fayyuuf inni jalqabaa qulqullina ofii sirriitti eeggachuu, qulqullina naannoo sirriitti eeggachuu, yoo mallattoon kun irratti mul'ate illee bishaan qabbanaadhaan fuula ofii dhiqachuun baay'ee murteessaa. Qorichaa ol kun gahee olaanaa waan qabuuf jechuudha. Akkuma isiniin jedhe bishaan qabbanaadhaan dhiqachuun alaarjikii funyaan keessatti argamu, naannoo ijaa kana keessatti argamuu fi gosa baakteeriyaawwan nu keessa jiran kanaan bishaan qabbanaadhaan yoo dhiqanne dhibee sana mallattoo nutti fiduu danda'u sana nurraa salphisuu danda'a. Kanaaf bishaan qabbanaadhaan dhiqachuun baay'ee ni gorfama. Keessumaa alaarjikii ijaarrattis, alaarjikii funyaanii irrattis. Kanaaf daa'imman yoo mallattoon akkasii isin irratti mudate bishaan qabbanaadhaan dhiqachuun baay'ee murteessaadha. Maarree waan amma jedhe kana hojiirra ni oolchitu miti. Isiin baay'ee nama ciccimoodha. Kanaaf hojiirra ni oolchitu. Kana gammaa wajjin baranne alaarjikii maali kan jedhu, mallattoo akkamii mul'isuu danda'a kan jedhu, mallattoo yoo nurratti mul'ate immoo maal gochuu qabnaa kan jedhu sadarkaa maatiitti nuti akkamittiin dhibee kan ofirraa ittisuu qabna, daa'imman akkamittiin dhibee kan ofirraa ittisuu danda'u, maatiin dhibeen kun yoo irratti mudate akkamittiin daa'ima isaarraa ittisuu danda'a kan jedhu, kan funyaanii dabalatee kan ujummoo qaama keenya keessatti gara ujummoo sombaatti galchuu dabalatee waliin laallee jirra. Maarree daa'imman keenya kana ofirraa ittisuun fayyummaa keessan mirkaneessuu qabdu isiniin jenna. Kun dhaamsa keenya isa guddaadha. Fayyaa ta'a, ulfaadhaa. Bye.